Ashamaa harka furii kabajamtoota daawwattoota keenya sagantaa keenya hir'isuutii ani qanasan ogummaa daareektaraatiin Kaasaawwan Girmaa ogeessota istiidiyoo mara waliin hojjettoota torba qabannee istiidiyoo keenyatti argameera. Turtiin keessan Abbaay TV qophii keenya hir'isuu waliin haa ta'u baga nagaan nuti. Maayimee sagalee baga nagaan akkas gifti Addalachiin jedhama. Addalachi barattuudhaan hojjettuudhaan isaa dhuftee Barattuudha. Taa'u. Kutaa salgaffaa. Sorry. Shiroomeedaa. Bagantaan. Baga nagaan nuti. Lamlam jedhe. Maqaan koo Lamlam Geetiin jedhama. Hayyii lamlam baga nagaan nuti. Baga nagaan nuti. Barattuudhaan hojjettuudha. Barattuudha. Taa'u. Kutaa sagal. Keessanii kutaa sagal? Kudhanis. Mana barumsaa tokko irraa dhuftanii? Hayyii. Lamlam. Barumsa kam? Barumsi gaariidha. Shaggaa. Hayyii. Toleesh maqaan koo Hiyoot Garramuun jedhama. Kanaan dhufe naannoo Shiroomeedaa mana barumsaa Anxooxxoo Ambaa kutaa 10ffaa. Maqaan kiyya Shaambal Been jedhama. Kaarraa dhufe 6 kiiloodha. Mana barumsaa Anxooxxoo Ambaatti mul'ata. Kutaa 9. Maqaan koo Gulmaa jedhama. Kan irraa dhufe Madaalawii kan dhufe Tole maqaan koo Galaanaa Shuman jedhama. Kan jiraatu Shiroomeedaa kan mul'atu. Kan barattoota sadarkaa mana barumsaa Anxooxxoo. Maqaan koo Barattuu Meeshaalee jedhama. Kan irraa dhufe Shiroomeedaa yookaan Muuzaa jedhama. Kan amma kutaa ani baradhu kutaa 10ffaa barattu. Eenyu yaada kan kaase? Galmaan guyyaa dhaamti keessa. Anaadha. Situ kaase? Yaa. Galatoom. Hayyii. Akkamiin televezyiinii ilaalta? Televezyiinii baay'ee sin daawwadha. Qophiin keessan baay'ee nama hawwata. Sanumarra kan ka'e yaaddeessa. Hayyii. Hundi isaanii harki kontoleedhaan? Namoonni kana biraa nama biraa jiraayyuu namoonni biraa sun irra ta'in nama biraatti galchinee hojjennu. Nafani maal balleessan barraaqani? Inni dhuftu jedheen hin qaba. Galatoomii Shaambal. Galatooma intartii taasisuuf istiidiyoo keenyatti argamuudhaa fi gaaffii koo kan jalqaba Taaddalachiidhaan gaaffii galaa. Taaddalachi deebistee Lamlam dirqama baankii jechuu qabdi. Maaliifi maallaqa Taaddalachi argatte baankii jiru kanaan anaaf gala jechuudha. Galee animmoo waan ani ittiin hojjenne nyaachuun barbaadu. Kanaaf hundi keessan dammaqaatii baankiidhaa gaaffii xiyyeeffannoodhaan dhaggeeffadhaa. Taaddee nagumaatii? Nagaa. Sodaatanii? Haayee. Jalqabuu gaaffii keenya. Daabboodhaaf qabadhu yoo jennu akaayiidhaaf maal jennu? Fudhadhu. Yaalaa ta'u. Gaaficha irra naa deebi'u. Daabboodhaaf qabadhu yoo jennu akaayiidhaaf maal jennu? Qicadhu. Qicadhu. Sirriitti. Tolee lamlaa. Biyya Biraaziliitiif biqiltuun mokoroonii gumeessituu biqiltuu fi Biyya Biraaziliif biqiltuun mokoroonii gumeessituu biqiltuu kan Adarbu. Yaalaa. Qamadii. Sayyantaan gaariidha. Tacarraa argamuu waan danda'u. Qamadii. Biqiltuun jedhe. Yaadamtu. Sirreessitii yaala. Biqiltuun jedhee sirreeffadha. Boqqolloo. Biyya Biraaziliif biqiltuun mokoroonii gumeessitu. Biqiltuu kan. Biqiltuun mokoroonii gumeessitu. Sirrii jirta bee? Biqiltuun mokoroonii gumeessitu. Biqiltuun mokoroonii gumeessitu. Sibiraan jira Hiyoot. Nagaadhaan fi bashaatti jirtan? Haayii jira. Hiyoot sibiraan jira. Daqiiqaa lamaan baankii jennu. Baankii jedhisiin jechaa turte iyyuu ishee. Dhageera akka baankii jechuu waan hin barbaadeef si gaafadheera. Irra deddeebi'ee nagaa si gaafannaan dubbiin jira jechuudha.
Kanaaf xiyyeeffannoo tole hamma darbeera. Si biran jira hewwadhu. Daqiiqaa lamaan xaafiin kiiloogiraama 10 bilchaatee shimoo yookiin immoo mudduu ta'e daqiiqaa 8 xaafii kiiloo meeqatu mudduu ta'uu danda'a? Jalqaba irratti xaafiin mulluu ta'uu hin danda'u. Baank si biran jira shaanta. Pireezidaantiin bara 1987 hanga bara 1993 naannoo Oromiyaa bulchuu eenyu jedhama? Hasan Alamaayyoo ta'uusaa? Adar. Bara deebi'u pireezidaantiin bara 1987 hanga bara 1993 naannoo Oromiyaa bulchuu eenyu jedhama? Adar. Naannoon Oromiyaa pireezidaantiin qabu. Ammayyuu qabdi lakkiisi. Yeroo sanatti qabdi. Qabna. Obbo Dammaqsaa. Hayyee nama si biran jira. Magaalaan guddoo Arsii Lixaa eenyu? Shaashamannee. Adaraa walitti ni mina danda'ametti abbaan isaanii jiru dammaqee eeguu akkuma bakki jedhamtee isheenis bakki jettee biroo keessan marsaa jalqabaa miira gaariirra jirtu dammaqaniitu kanaaf amma nama tokko hir'isna jechuudha. Hamma dandeessanii hanga marsaa 4-5 nama maallaqa isiniif hin sassaabne osoo rifattan isin fayyada jedhee yaada. Kanaaf nama gaaffii deebisnee nama baankii deebine osoo isaa deemtanii maallaqa baankii keessatti kuufachuudhaaf isin gargaara waan ta'eef nama gaaffii deebisuu osoo hirrifattan osoo hirrisuu baattan gaarii ta'a. Fedhiin garuu kan keessan abbaa kee kan hirrisuu hin dandeessu jechuudha. Amma nama tokko hirrisnaa murteessan barreessa. Hayyee gaaffii 4 deebistanii gaaffii tokko baankii hin jennee baankii waan hin jenneef dhibbi 2 kiyya ta'ee gaaffii 3 dhibbi 6 immoo keessan ta'ee baankii keessaa marsaa jalqabaatiin maallaqa dhibba 6 baankii keessaa qabu jechuudha. Akka seera hir'isuutti galaanii tuquun hin danda'amu. Ishee hir'isuu hin dandeessan. Isheen garuu abbaa fedhee hir'isuu hin dandeessi. Maaliif marsaa jalqabaa irratti galaanii shilpuu keenya tuqee jechuudha. Kanaaf galaanii hir'isuu hin danda'amu. Galaaniidhaan ala wafitan hir'ifachuu hin dandeessu jechuudha. Mee barreessaa. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya sagantaan keenya hir'isuu marsaa jalqabaatiin nama tokko hir'isuudhaaf dirqama ta'ee jira. Eenyuun hir'isuuf waan ilaaluudha. Turtiin keessan Abbaay fi qophii hir'isuu waliin haa ta'u warra sagantaa keenya sin darbeemmoo yuutuubii keenya hir'isuu jedhamu nu argachuu dandeessu. Share, like, subscribe gochuudhaan maatii keenya kaa yaada keessan achirra mukaa nutis waan fayyadu fudhannee gara keessanitti waan deebisnu ta'aati. Mee hundi keessan akka ol qabamu hundi keessan. Gaaffii tokko baankii jenneedhaaf si qabanii galatoon waan dhuftee hayyuu. Geggeessi laanga. Maqaan koo Bashaatuu Baqqalaan jedhama. Sagantaan isaa baay'ee namatti tola. Natti toleera baay'ee gammadeen jira as dhufee yaaluu kootiif. Amma gaaffii tokko baankii hin jenne kanaaf hin bahin ture. Kana dhabuu koof immoo uumaa miti waan tokko rakkoon qabu yaada. Gara fuulduraatti immoo barumsa naatee akkasumas immoo kan biraa akkanii deebisuuf naaf ta'ee jira jechuudha. Mana taa'anii warri sagantaa kana ilaaltanii barattuu yookaan immoo barataan akka koo ta'ee as dhufee gaaffii kana yaalee akkanitti
bo'aaru yookaan immoo gaaffii isaa deebisee sammuu isaa itti geeffatan jedha. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya marsaa keenya sadeen qabaatiin barreeffamtoonni isin kan marsaa keenya lammaffaa deemaa jirra. Marsaa lammaffaatu akka jiran jalqabamas jalqabachaa. Shaambuun magaalaa guddoo biyya kamiiti? Ranaa deebii. Shaambuun magaalaa guddoo biyya kamiiti? Oromiyaa. Shawaa. Wallagga. Wallagga. Jechuun biyya keessa moo biyya ala garuu gaheessa? Biyya alaas taate taanaan waamamuun dandeessa. Narraa darba. Magaalaa godinaati malee magaalaa guddoo. Magaalaa godinaati malee magaalaa guddaati. Hayyee lamlamsiisaa jira. Nagaadha. Lamlam. Namni wa'ii baankii jenna. Maal wadara? Sirriitti meemu irra deemee si dubbiseennaa waajjira dheeraa. Kanaaf dubbiseera gaaffii. Akka tasaa gaaffii lammaffaa yookiin gaaffii kaanoon dubbisuu jalqabe. Baattuu eettanis ni kennaqamu. Hamma dammaqaa hundi keessan. Tole? Qarshii 400 dhabdanii ture gara marsaadhuma lammaffaa gosoo jalqabanii. Tole lammaffaa. Nama wayitti bilbila bilbiltee namni sun osoo bilbila si kaasuu dide. Bilbilli sun yeroo meeqawamu? Yeroo 10. Lama. Gaafa deebi'an. Nama tokkotti bilbila bilbiltee namni sun bilbila si kaasuu dide. Bilbilli sun yeroo meeqawamu jechuu danda'a. Tidhiyaattee turte danda'a. 15. 12. Lakkii. Nama wayitti bilbila bilbiltee namni sun osoo bilbila sana kaasiin cufu. Yeroo meeqawamu jechuu danda'a. Bilbila sana kaasee cufu. Otoo ati bilbiltuu fi osoo hin kaasiin bilbilli sun waamee cufu. Yeroo meeqawamu? Bilbila deddeebi'ee waan hin danda'u. Al tokko jettee cuftu miti lakkaa'amana. Ati amma fakkeenyaaf anaaf bilbila bilbilte. Osuma bilbilaa ooltee ani hin kaasne bilbila sana. Fakkeenyaaf irree tokko 2 3 jedhaa deemee lakkoofsa wayii irratti dhaabbata. Lakkoofsa meeqa? 9. Baga deddeebi. Qaroomni Roomaa durii keessatti afaan maaliitu dubbatama? Qaroomni Roomaa keessatti? Narraa darba. Giriik. Ariyo. Qaroomni Roomaa durii keessatti afaan dubbatama? Kush. Arab. Latin. Bara 1993 Itoophiyaa irraa biyyi of dandeessee biyya taate. Eertiraa. Eertiraa. Tole hiikni jecha faana dhahee jedhu maal ta'a? Duukaa bu'ee waan hojjetu. Duuka bu'ee. Namatti toltaa dara. Tole. Mammaaksadha. Gowwaa kolfisiisaniifi bakka duwwaa ilkaan lakkaa'u. Suuraan jira taaddalee. Yeroo keenya dhumu suuraan jira kun jedhee yeroo keenya dhumu. Gaariirra jirtu ture amma dirqama ta'ee yeroo keenya dhumu. Marsaa lammaffaa nama tokko yeroo dirqama ta'a. Eenyu dirqama? Barreessaa. Marsaa kanatti gaaffii 5 deebistanii tokko anaaf dhiistanii afur ofiif fudhattanii 800 qabdu baankii keessaa. Silaaf 600 qabdu ture. Walitti 1,400 baankii keessaa. Shaambaliif galaanee dhufuun hin danda'amu.
Isaan garuu abbaan fedhe deebisuu hin danda'u. Kanaaf isaaniin ala nama tokko barreessina jechuudha. Barreessanii lamla. Nagaa tasatti jira. Maal ta'a? Maal barreessi? Deebisni gaaffii tokko ni deebisi. Baankiin jennaan? Lakki baankii tuntee gaaffii deebisi. Deebisni fi tapha. Miti? Galatoo miidhamu. Galatoo. Ani maqaan koo Barattuu Lamlam Geetuun jedhama. Kanan irraa dhufe Shiroo Meedaa yookaan Mujjaadha. Qophiin sagantaa hir'isuu baay'ee gaariidha ture. Baay'ee nama bohaarsaa namatti tola. Gaariidha. Keessaa hir'ifamu kootti yaa'u xiqqoo natti dhaga'ameera garuu kan keessaa inni hir'ifameef immoo deebii waan hin deebisneefidha. Kanaaf homaayyuu natti hin dhaga'amne. Kan inni dabarsuufii barbaadu warra mana teessanii sagantaa hir'isuu hirmaattaniif warra akka koo barataa yookaan barattuu taataniif akka oftanii sagantaa isaa ilaaltanii isiniin jedha. Sagantaan isaa baay'ee nama bohaarsaa namatti tola. Koottaatii hirmaadhaa sagantaa kana ilaalaan jedha. Egaa akka bineensota daawwattoota keenya sagantaan keenya hir'isuu akka bareedee kanaan ijoollee qaqqabanii kaa'anii marsaa lammaffaa kun lamlamii hir'isee karaa marsaa sadaffaa deemaa jira. Turtiin keessan Abbaay TV qophii keenya hir'isuu waliin haa ta'u ammas gaaffii koo aadaan jiraa jalqaba. Tolee adeemu. Garbi guddaan sadarkaa lammaffaa irratti argamu garba kana. Garbi guddaan sadarkaa lammaffaa irratti argamu garba kana. Atlantik. Bank. Simulan jira. Magaalaan guddoo Aljeeriyaa eenyu? Nigeria. Deebistii baankiidha. Isheen deebistii baankiidha. Tolee shaambal simulan jira. Namni fayyaa tokko ho'i qaamsaa miidha. Digirii 38. Xiqqoo ishee. Digirii 39. Digirii 39. 39. Digirii 39. 37. Pireezidaantiin Federaala Itoophiyaa inni jalqabaa eenyu? Haile Sillaasee. Shaambal. Nagaasoo Gidaadaa. Erga deebisee pireezidaantiin Ameerikaa inni jalqabaa eenyu? Naannoo pireezidaantii irra jiran isa ammaati kan immoo Joe Biden ko radeemte maadar mutole radi yata ada George. Sirri jira George isteetii uma tokkotti dabala. Abraham Lincoln. George jennu. Ada. George Washington. Anis akkuma gaaffii koo deebifadhee yeroo keessan marsaa sadaffaa. Kanaaf dirqama nama tokko hir'isuu ta'a. Eenyu hir'isuu? Haalli marsaa kanatti gaaffii sadii deebisanii dhibba ja'a qabu. Yeroo tokko hin dandeessanii
walitti baankii keessaa sila 1,400 qabdu amma 600 laatanii 2,000 qabdu jechuudha. Eenyuun hir'isa? Barreessa. Hayyee fixanii maal tokkoon keessaa hin qabamu. Tadi, mati. Jadi minta ilmu saya. Hai. Maqaan koo Taaddalach Gaaddisaa jedhama. Kanan irraa dhufe Shiroo Meedaa yookiin Muccaa kanan baradhu mana barumsaa Inxooxxoo Ambaa sadarkaa lammaffaa. Hir'isuun baay'ee kan namatti toluu fi kan nama bohaarsudha. Akkuma koo warri akka irratti hirmaattan isin affeeruun barbaada warri na hordoftan. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya marsaa keenya sadaffaatiin jirsiin kan marsaa keenya sadaffatti deemu amma gaaffii tokko irraan jalqaba. Nagaatiif nagaa. Neelsan Maandeellaan lammii biyya kamiiti? Afrikaa. Sillaadha. Afrikaa kibbaa. Tolee shaambal. Mammaaksa bokkaa fi abbaa fardaa bakka duwwaa. Jalan dhaabbatan. Jalan dhaabbatan. Hiikni jecha nyaara haddattee jedhu maal ta'a? Safuu gattuu kan ani dhiyeessa. Safuu gattuu. Ilmoon qurxee maal jedhamti? Ada. Satu. Ikoshi. Iko. Argate kaje. Iko. Satu. So. Bank. Kule. Kubeen dubbachiftuu Afi kagidu targamu kubesi. AFE. Bank. Sebenarnya jechi biology jedhu jecha afaan kamirraa dhufe. Jechi Greek. Jecha Greek sirriitti argama. Hayyee akkuma baanki jettanii yeroo keessan dhume amma nama tokko hir'isuun dirqama. Eenyuun hir'isa? Hayyee marsaa kanaanis giiftii keenya hiyyoota tuquun hin danda'amu. Gaaffii ja'a deebistanii maallaqa 1,200 qabdu jalqaba irratti 2,000 qabdu walitti daamee 3,200 qabdu yoo tabbaa fite hir'isuu hin dandeessee isin garuu fedhuu hin dandeessanii eenyu hir'ifama. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya sagantaan keenya hir'isuu akkatti bareedee kanaan deemaa jira. Warri waliin dhuftanii taphachuu kolfuu yookiin immoo gaaffiif deebii taasisuu warri barbaadu. Toora bilbila keenyaan quunnamaa deebisnee isiniif bilbileessuu waamnaa asii hin gaafatamtuu hin deebistuu maallaqa hanga 1,100 hin badhaafamtuu kottaa qabannaa hin kolfinaa. Isin badhaasna jechuu barbaannaan eenyu yaadataa? Galaani. Hayyuu waan dhufeef guddaa Tolee, maqaan koo Galaanii Shumaan jedhama. Barattuudha. Kanan dhufe Shiroo Meedaa yookaan Muccaa iddoo jennu sana qophii hir'isuu jaalladheera natti toleera. Mana taa'ee yeroon daawwadhu xiqqoo waan ulfaatu fakkaata garuu as gaafan ilaalu immoo salphaadha akka mana teenyee sodaannu jechuudha. Yeroon hir'ifame xiqqoo homaan itti dhagaamne badaamti. Hir'isuu warra mana taa'anii hir'isuu daawwatanii fi ergaan dabarsuu barbaadu hir'isuun mana teenyee gaafa laannu waan cimaa fakkaachuu danda'a. Xiqqoo namatti waan nama sodaachisu fakkaachuu danda'a garuu nama sodaachisu namatti tola. Nama bohaarsa irraas ni baratama. Kottaa bo'aaraa jechuun barbaada.
Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya marsaa keenya arfaffaa galaanii hir'isnee kan marsaa keenya shanaffaa deemnaa marsaa sumarraan jalqaba. Jawaan dhiira gidduu jira. Ni bitatsa. Beekamaadha. Hayyee sirraan jalqaba gaaffitu bineeldota keessaa kan haalaan hin gurre bineelda kana. Haalaan hin gurre. Leenca. Leenca? Adab. Adab. Kotte duudaa. Kotte duudaa. Maal fa'aa? Harree farda gaangee. Harree gaangee farda. Farda sirriitti argitee. Tole si biraan jira. Gaambatti. Turtiin rimaa'uu re'ee guyyoota yookaan ji'aanis guyyaadhaanis ibsuu ni dandeessa. Ji'a 5. Ji'a 5 sirriitti argata. Qaama bineeldota keessaa kan dhiiga raabsuuf gargaaru qabeessa kan. Onnee sirriitti argata. Baank. Yes. Bineensota keessaa kan rafuu hin dandeenye isa kam? Gaal. Gaal. Leenca. Leenca. Kibboo qal'aanii rafuu? Adar. Raacha. Si biraan jira. Addunyaa kanarratti ardi meeqatu jira? Ardi. Ardi Torba jira. Addunyaa kanarratti biyyoota meeqatu jira? 100 Lakkii. addunyaa kana Biyya. 100 tokko 16 Addunyaarra. 156. 160. 195. Hiikni jecha waxalee jedhuun maalidha? Waxalee. Rukute. Mee xiqqoo fi Waxalee miti. Nyaata dur. Gobe. Gobe. Afaan biraatiin bakka tokko tokkotti jecha jedhamu bakka tokko tokko irratti wanti jedhamee jirati akka daarektarri keenya baasetti maallaqaaf hin ture gaaffii kallattii aanin barbaada. Eshi Adar. Adar. waxalee rukuti waxalee rukuti waxalee wachuu baane kan dubbatu Utaalee. Waxaleen hiikni isaa waaddeedha jedhe. Eegisinuu waaddee. Dhageenyu jenna. Illee jecha aaraadha. Kanaafuu akkuma waaddanneen yeroo keenyas waadamte. Amma gamarsaa isa jalqabaati. Inni kun isa dhumaa. Isa dhumaarraa isa jalqabaa. Maallaqaa qarshii baankii keenya keessa kaawwannee itti deemaa jira. Amma ebeluun hir'isuu jechuun hin dandeenyu. Maaliif hanga ammaatti isiniif yaadnee gaaffii isiniif deebisa jennee ebeluun hin hir'isnu, ebeluun xuxxan jechaa ture. Amma garuu abbaa fedhee hir'isuu hin dandeessu marsaa isa dhumaatii maallaqaaf waan ta'eef haqiidhaan hojjedhaan mola hiriyummaadhaan hin ta'u. Kanaaf marsaa keenya isa dhumaa eenyuun hir'isnaa barreessaa. Gaaffii afur deebisanii 800 qabdu sila 200 wanti daa'imni 1000 waan jettuuti. Borsaan tokko hundatti hayya ta'u maallaqa 1000 qabdu amma 1000 dorgomna kanaan booda. Eenyuun hir'isa? Waan takkuun keessaa. Hiyyooti akkamitti barreessee garuu shaambal mee qabiyyaan tokko
Iyyooti. Akkasii bakka natti barreessitan. Hayyaa ta'u naa galeera anaaf rakkoon qabu. Wati. Hanga asitti sin fiddee dhuftee qobaatti hambistuuni amma. Turtii kun galatoomanis. Hayyuu. Jalqabatti maqaan koo Hiyoot Garramuun jedhama. Kanaan dhufee naannoo Shiroo Meedaa mana barumsaa Inxooxxoo Ambaa sadarkaa lammaffaa kutaa kurraffaadha. Qophiin hir'isuu qophii baay'ee namatti toludha. Yoo ilaalamullee kan baay'ee nama sodaachisu yoo ta'u garuu as dhufanii yoo waan ta'edhaan baay'ee kan nama bashannansiisuu fi wantoota irraa barachuu danda'an baay'ee kan irraa argatanidha. Qophiin kun baay'ee namatti tola walumaa galatti. Ani irrafamu kootti omtuu natti hin dhaga'amu. Jechuun achirra kan turanis warreen hafanis baay'ee ciccima waan ta'aniif anumaan itti fakkaanne irrafamu kootti illee amana natti dhaga'ama. Akkasumas illee warreen mana keessan teessanii qophii hir'isuu kana ilaaltan qophiin hir'isuu kun qophii baay'ee namatti toluu fi qophii baay'ee bashannansiisaa fi barsiisaa ta'edha. Kanaafuu hundi keessan dhuftanii irratti akka hirmaattaniin jedha. Barattoonnis akkasumas barsiisonni hundumtuu guddaa xiqqaadhaan jedhuun qophicha irratti dhuftanii akka hirmaattanis niin jedha. Galatooma. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya kun marsaa sadhumarratti egaa qeerroo waliin qabannee deemaa jirra. Isinis warri mana keessan teessanii sagantaa kana ilaalaa jirtan hundi keessan kottaa galmaa'aa taphataa badhaafamaa jechuu barbaanna. Jirtu? Nagaadha. Gaaffii koo jalqabufanii gaaffii shan isiniif ilaalla. Fakkeenyaaf gumii gaafatamee akka carraa ta'ee hin deebisne taanaan shaambaliif carraan laadha. Deebistee taanaan siif lakkaa'ama. Hin deebisne taanaan immoo hin hafa shaambaliis akkuma kana carraan si laatamee gaaffii gaafatamte hin deebisne taanaan gumeen carraa si laatamee hin deebiste taanaan gumeedhaaf lakkaa'ama jechuudha. Hin jalqabna yoo jettan jalqabuu danda'a. Taaksii tokkoffaan nama 13 fe'uu danda'a yoo jenne taaksii lammaffaa nama meeqa fe'uu danda'a? Taaksii nama 13 fe'uu danda'a. Irraan deemee gaaficha. Taaksii tokkoffaan nama 13 fe'ee deemee yoo jenne taaksii lammaffaa nama meeqa fe'uu danda'a? Nama 13. Nama 13 fe'uu danda'a. Baankii jechuun sirraan eegamu shaambala. Singa amma gaaffii koo si bira jira. Yeroo dhiyootti maqaa kabajaa dooktareetii argachuudhaan kan beekamu muummichi ministeeraa mootummaa naannoo Oromiyaa eenyu? Dooktar Lammaa Magarsaa. Randeegaa. Yeroo dhiyootti maqaa dooktara kabajamuu yuunivarsiitii irraa argate muummichi ministeeraa mootummaa naannoo Oromiyaa eenyu? Oromiyaan muummicha ministeeraa. Sirriitti argatteetta. Sirriitti na dhaggeeffannee ture jechuudha jalqabarra. Hayyuu. Sirriin jira gumii. Magaalaa Adaamaa fi Naazreet gidduutti oomisha burtukaanaatiin beekamtu magaalaa. Lamaan isaanii maqaan isaaniiti malee maqaan isaanii. Lamaan isaanii maqaan isaaniiti. Tole shaambal. Finfinneen magaalaa guddoo biyya kamiiti? Itoophiyaa. Itoophiyaa. Argateera. Odegaard taphataa kubbaa miilaa garee kamiiti? Chelsea. Adama. Yaanta? Arsenal. Arsenal sirriitti argateera. Tole. Maqaan yuutuubii qophii hir'isuu irratti qophiin hir'isuu itti fe'amu maal jedhama? Abbay TV. Hir'isuu. Hir'isuudha. Amma jechaan ture. Tole, gumiisuma bira jira. Ibboodha. Rifeensa filattee kan gabaabaatu. Rifeensa filattee kan gabaabaatu. Adam. Suufii. Suufii. Hayyee hir'isuu keenya irraa qoma qabdanii
turtii bareedaa taasifnee shaambal gaaffii shan gaafatamee shan keessaa afur deebisuudhaan kumiin immoo dorgomaa cimaa keenya irraa gaaffii shan gaafatamee gaaffii sadii deebisuudhaan mul'ataan hir'isuu keenya torbeessa kana shaambal ta'uudhaan maallaqa 4,000 baankii keessa jiru hunda isaa godhee mul'achu godhee shaambal fudhateera gume maaltis dhagaa. Monggo tentu amma kana dorgomaa dhufee asitti akkas ta'u baay'ee xiqqoon itti dhaga'ama. Garuu ta'u seeras salphuutti garuu kan kana jabaadhee isa muunqa. Ayyii kana onneen barataa kan hubateef ayyii waan dhuftanis hundi keessanii galatoomaa jechuun barbaada. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya kunoo akka barattoota Inxooxxoo Ambaa miti Inxooxxoo Ambaadhaati. Akka barattoota Inxooxxoo Ambaa gareedhaan osoo dhuftanii waliin taphattanii nutis gammannee sinsimanna jechuun barbaada. Turtiin keessan Abbaa TV qophii keenya hir'isuu waliin waan ta'eef guddaa galatoomaa jecha torbeen keessan torban jaalalaa torban nageenyaa siniif haa ta'u nagaa ta'a.